Wantoota keenyas bashannansiisuuf ofii keenyaafis bashannanuuf gadi baanee jira. Eensotu kaachisa mana bahee. Finfinneen akkam Sambanni bareedaadha. Egaa daawwattoota keenya nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan marattis sin haqa qabu. Caan keenya sanbata waaree booda akkuma kanaan duraas sin bashannansiisuudhaaf kunoo eegaleetti kan inni jira. Egaa qophii caa keenyaan qophiilee keenya idilee qophii jaboon jira, maatiin jira, safuu seeraa jira, wal duraa duubaan isin dhiyeessina nu waliin tura. Situ waame moo? Eenyutu tirbe? Anuun beeku. Nagaadha. Nagaadha jirtu? Jara katamaatiin namatti ka'uu laata. Lakki nagaa keessan. Meettaa. Maal labdani? Maal labdan? Maal si? Nagaadha. Asi katamaa kana dhufee gifteetti. Burtuqeen koo ati lafa naa bitii jette sama Finfinnee kana. Inni kun baasii malimu. Isa ni dhufee. Bakaraani walii wallaale Dubaay natti fakkaate laadde kun. Aloodeen gaddaan Dubaay dhufe. Dubaayiidhaan Dubaay dhufe moo jedhee. Dubaay sitti fakkaate? Olii gadi fiigaa jira. Wala sanatti iyyuu ijoollee baatuu nama xuruurtuusi akka kana wal jala fi xootuun baqadhu. Kufee gaazaraan koon harkaa bu'e. Waraabbiirra jira isaa dhuftanii. Waaqa addaa jirtu waraabbii bishaan wayii waraabaa jirtu moo? Waraabbii jettan. Maal? Karaa tirkaa badee fakkaata gargaaruu keenya wayya jedhee. Akkasii eessarra dhuftanii? Dubaay dhufeeni Dubaay natti fakkaateedhaan Finfinnee miidhaginni ishee Dubaay natti fakkaateera. Dubaay badee. Zarihuun birruuti moo ati gurbaayisa barakaan jallaa koo naa jaare tokko natti fakkaata. Sakeeraan naa geddoo keessaatiin kun immoo burtuqee koo fakkaate. Ana nabeettu? Ana nabeettu? Zarihuuniin isa gitee kaanii kiraayii xaafiyaa natti fakkaate dallaa koo ta'a. Nama lasimiti ni maacitii koo fuute maali faan bifte suma kana natti fakkaata moo. Ilaa isin tasgabbaati kuni magaalaa Finfinneeti. Inni kuni ifaa jedhama. Kan obseen jedhama. Obsiitu sakkeedhaan naa geddoo keessaa immoo cucaata. Nagaadha. Ani immoo abbaa tamaami baaboo giboo laaloo corootoo bitaadhaa bareegamaati. Abbaa tamaami baaboo giboo abbaa gibee abbaa shantaa abbaa gaangilaa abbaa mootee abbaa gamsaa abbaa bariisaa abbaa bakkalchaa abbaa suuchuu abbaa suruchuu. Suruchuu laaloo basaallee sidaamoo macca booranaa oromooti. Warra Jimmaatee. Abbaa tamaam Jimmarra dhuftanii? Jimmaan argee ammana abbaa tamaam. Na beektaa? Sakkeedhaan naa jiru keessa. Abbaa tamaam. Kottu lafa yaa kutoosii kennan qotattaati. Siimmoo goromsa burtuqee kootti matsaa goosii kenna sakkeedhaan naa jiru. Batamam. Baga nagaa dhuftan. Kottu waan si gaafadha. Talattiin kun heerumte. Batamam. Batamam. Haadha kumaatiin awwal loleeffanii lafuman jira jedhee tarillee. Egaa daawwattoota keenya caa keenya irraatiin egaa keessummaa qabaneedha. Inni kun kaameeraadha. Kaameera. Nama qadda'a. Si waraabaa jiru. Maal inni egaa tobboleejjii. Televezyiinii irratti sin agarsiisa. Maal irratti? Televezyiinii faanaa irratti. Sannaftamu. Faanaasuma raadiyoo keessaa dhufee haa ta'u moo? Televezyiinii irratti. Tobboleejjiin keessatti mul'adhaa gaa. Nama jellaa isaa jaarta kakootii tobboleejjiin keessaa maal godha? Ammas isin mul'ifnaati. Isinitti deebina gaa daawwattoota keenya caa keenya guyyaa har'aatiin egaa akkuma argitan abbaa tamaam waliin qophiilee bashannanaa keenya simbiraan gaa isaa waliin immoo sagantaa bashannanaa gaarii ta'e asitti dabarsuuf dhufneera. As Finfinneetti wal agarree abbaan tamaam Jimmarraa Dubaay deemanii eessarraa akka dhufan har'a garuu akkuma tasaa wal agarree. Akkuma tasaa wal agarree. Itti dhufanii nuyi haasaa turree daawwattoota keenyaan. Nu naasisanii. Nu naasisanii. Hinnaatanii mana sodaatamoo jaarta kakootii katamaa kana keessa olii gadi gisee deemu. Eessaa dhuftan irree ammas? Ani moo ilaa gara gadii sana gaddayyi burtuqeen koo suudii jirti beektaa intala si hangafa suma fakkaatti naa jaamsu. Isii wajji isiitu sakkeedhaan naa kedda'u keessa. Isiitu amma farankaa ergitee jennaani Finfinneedhuma kanatti dhanna galchaa malee jennaani yoodhuma lafa wayii mana wayii biteef jedhe farankaa. Anis daasboraadha horiin jira. Amma isin kana beektu jarri kun warra na biratti gisee sana jechuudha. Lola Kuubaa. Somaaleen gisee sana Itoophiyaa weeraru isin ijoollee kaleessaati eessaa beeku. Itoophiyaa weeraruudha jennaan. Yeroo bilola guyyaa sana baasii maal karaa noo tokko ijoolleen keenya gitati amma ijoollee danuutu gisee sana nu biraa kufte. Isa lamma akka kana dulloo meemiti gaa gisee sana qawwee kana akkala walirra dhaabne xaranne jechuudha gisee isin Itoophiyaa weeraruudhaa dhuftu isin ijoollee zabanaati eessaa beeku. Isa gisee milinik mo'anta biyyeedha.
abbaa kootu dhaqee lole faranjii. Xaaliyaaniin biyya weeraruu dhuftee gisat faranjiin kun egaa dhuftee adiin kun biyya kana weeraruudha jettee dhuftee jennaan kalqiin namni egaa inni jaarsi ijoolleen hundinuu biyya isaa baraaruudha gadi ba'ee lole. Dhiirummaan inni gisee sanaa hamma nan dhabe hamma maalimaan guddoon keenya hin leenjiin jedha. Ati shaabiyaanii kaballaan tokko ulaa galaanaan fudhattanu nuun jetta kana otuu nu gisee sanaatti hidhannee finneeka. Amma mootummaadhuma kanatti wanti sinnaa himtanu namni hundinuu leenji'aa haa ta'u. Birmadummaa biyya isaa eeguuf haa qophaa'u. Gaafa rakkoo biyyarra dhufe gadi ba'ee amma jara shaabiyaanuma kanatti jara gara Sumaalee kana yoo siin dubbii fidde Itoophiyaan duruma maa kunoo dhiirummaadhumaan beekamti. Illolla kalaanii barbaachisu yoo siin didde ulaa galaanaa wallaahi jaarsuma kana tura qelola. Qophiidha. Biyya isaa eeguudhaaf. Leenjii qabaan umurii jaarsa akka kooti danuu na leenji'u. Dhimma ulaa galaanaa irratti wallaahi tarkaanfii tokko akkana of duubante. Dhaqee lola hanumti kun. Birmadummaa biyyaa eeguudhaaf abboonni keenya akaakileen keenya aarsaa kaffalaniitiin lubbuu isaanii eeganii biyya kanarraan kan nuun gaani. Anana qofa miti baadiruun koo iyyuu dhaqee leenji'u ijoollee koo hunda illolla. Akka kana hin bareeda koo biyya kun. Kanaaf egaa biyya akka tarra miidhagdeettu kana isaantu eegee nuun ga'e dhaloonni amma immoo biyya isaa kan jaallate ta'uu qaba. Akka kana. Ajaallatu dhaloonni biyya isaa jaallachuun bareedduudha. Ergaa cimtuu nu dabarsan. Obse ana akka kee obsan danda'u. Jaarsi gaaduu hin danda'u eeganaadha kumaa kooti wallolee immoo ergasii aannan ganama kana na obaafti. Booddee kana immoo wooma isaa wallaale na qaxxa'uu jammadde. Aannan isin dhowwatte? Aannan na dhowwatte akka waan sa'a guute jetti sa'a deenga dareef dhal sabbi umurii siyaa kaasu. Abbanuma wayiteen jedhamne haasofnu. Haa ta'u aduun xiqqootti ulfaateera gara qabbanaatti isaan geessin. Kanaaf daawwattoonni keenya gaafa immoo boodarraa abbaa tamaam waliin egaa turmaata gaarii ta'e isin biraan ni geenya. Ayyeegaa walitti deebinee jirra. Qophii jabootiin booddee abbaan tamaam immoo gaaddisa yala teenyee seenaa daddaasii waanuma adda addaa dubbannaadha nuti. Haati kumaa aannan na dhowwannaanii lapheen na dadhabee qabbanatti na geessaa innaan qabbana dhufne isinti toleera abbaa tamaam. Isiin kun bareedduudhuma wayiiti. Isii kana nuugisuma biraayyuu qaallitti isa sana baqadhee tan nufe asii taara galfadha. Cinqii isii dadhabee. Jaallattanii? Natti tole. Qeedhaa kulool mooko mucaa baadhu naan jedhu. Mucaa afaan baadhu. Maal taara yoo baattan? Maal taara yoo baattan? Atis akkuma sii nama tumatti. Jaarsa baachifti maal ofiin baattu? Nan qoota nan aramaa innis mucaa baadhu naan jettu mikinaata maaliitiif? Akka gargaartaniif ika? Akka gargaartaniif. Wal gargaaruun aadaa keenyaa sani. Wal gargaaruun aadaa ta'eetu mayyi hundinuu bakka mucaa jaarsa kakooti baata ofii baattee harmatti kennitaa hoosiftu malee mucaa ati jibaadhe. Wal gargaaruun walirraa fuudhu. Natti boola ina na jase deengadde. Walirraa fuudhuu wal gargaaruun yeroo ishiin hojjettu immoo mana keessaa ittoo qopheessuunis immoo buna dhaabuunis aadaa wal gargaaruu kun amma bal'achaa. Wal gargaartu kan biraan sirratti fuudha jennaan balaan bu'ee qiyaamaan bu'ee immoo koo isa kamii wala gargaaranuu fanaan. Garuu isin akkamittiin Dubaayin dhaxxan eenyu Dubaayitti isin geesse? Daasboora dhaleesh maafi mushkila kwes. Laa wallaa maafi mushkila kwes. Afaan Oromoo reefin baraa jira. Eegan Dubaayin guyyaa 10 naqee guyyaa 12 achi ture. Afaan Arabiffaa malee afaan Oromoon harkaa badee guyyuma 10 keessatti. Kam godhuudha? Kunoo haala kumaatiin akkatti waliin haasofnu dhabne asii burtukeettiin achi dawwalee Arabiffaan itti himaa isiin achi afaan Oromootiin haadhatti waa himti. Walii galuu dadhabne Arabiffaa daasbooraan egaa. Shukur maafi mushkila leesh kwes jechuun annagaadhaa ati nagaadhaa qe'ee nagaadhaa oolonni galteettii jechuudha. Achi taayitaan akkas Arabiffaan taqoxaaxa. Garuu biyya keenya caalaa bareedaam kan isaaniif. Dubai ramo. Gotiin biyya keenya jira. Maraata biyya aada kumaas yaadeera. Itoophiyaas yaadeera kanaaf hin takkatu dhufu. Guyyaa 12 qofitteen achi ture. Arabni kuni faranjiin jirti biyya sana. Akkana deemaa laxxee. Anuma kana sadaqaala kalatti. Anuma kana sadaqaala kalatti sooressa fakkaata fuulli koo kun. Fakkaata miti? Abbaan tamaame hariiroo hawaasummaa keessatti dhimma hawaasummaa keessatti akkamii? Jaarsa biyyaati? Jaarsi biyyaa ana caalaa yuubbaa isaan beeti. Ani immoo haqiiqaan dubbadhaaf namni na jaallata. Ana abbaa lagaati. Abbaan isaan immoo jaarsa biyyaati. Gisee namni wal lole kana kan nama walitti araarsu anumaa fi baasaan biiti. Booddee ana tummoo galamaaf galgala haadha manaa kootiitiin wal caqacaqaaf namni jaarsan
Booddeen kan namaan araarsa. Kan koolamni dubbatu hin jiru. Maaliif egaa? Tumtuun qodaa namaa tumtee jedhan kan ofii cabaatti nyaatti jedhani. An koo galgala siidhaan kunuu ganamaaf galgala kunu ramshaasi kan biraan immoo anatu walitti araarsa. Namni koo dhufe beeke waan ani nama wajjin wal loluun fakkaadhu isan kan nama biraa araarsu. Akka kana jaarsa biyyaa miti an abbaa lagaati. Waliigalaa isinis. Isii yoo dhumanii kee malee waa waliigalu natti hin fakkaatu. Waliigaltee wayyaa jaalala wayyaa. Jaalala wayyaa. Amalumaan qabadhaa isinis biyya laa kanatti deddeebi'uun baay'isinaa. Hin deddeebi'uun baay'isinaa. Isii tuyyi. Ani jaarsa akka keessanii wajjiniin jiraannaan qadirii koo wallaaltanii ana waddallootuun akka jeela yoo nama isin jalaa bahe waddallootti neerumaa jetti. Nama na waddalloo isa kami gaanni si fuudhu. Ani yoo nama waggaa 40 fuudhe silaa waggaa harii kana maalee achi jettee na caqacaqe xaan inni durbina kajeeltu yuu caal jedheetu mantaa. Kanaaf abbaa tamaa hariyoo hawaasummaa keessatti jaarsummaa taa'uu kan wal dhabee walitti araarsuu nageenya eegsisuu namni akka hojjetus illee kan gorsanidha abbaa tamaa. Hojii kana ani isuma dhugumaa hiyyeessas miti sooressas miti annan hojjedha. Ijoollee koo ofumaa hojjetadhee amma inni alaadha kumaatiin wal lolu sababaa isiin isa giseen hojii dhaquudhaa mucaa qabaan harkaa jetti. An hojii hojjedheen ijoollee koo barsiifataa qaraasifataa ijoolleen koo akkasiin kashilabbeenaa duraan taanittan guddifadha. Obse erga abbaa tamaa irraa maal hubannaa maatii wal dhaggeeffachuu qusachuu hojjechuu isa sana nu dabarsanii jiran. Wal danda'uu tokko ta'uu dhibdee yoo jiraate immoo dhibdee isaanii mariin hiikkachuu kan jedhu ergaa gaarii ta'ee nuuf dabarsanii. Ilaamee jarri keenya karaa keessaatiinis koomentiidhaanis akkasumas immoo warri qaamaan na beektanus abbaa tamaam noormaanii keessan nu agarsiisaa. Abbaan tamaam jaarsi kun aartiidha moo isa dhugumaati mi'addanuu baasaa jettanii zalaalamiina cinqitu. Nan cinqinaat abbaan tamaa mi'a fachaasi waddalloota yaas ba'uun na buuti. Kanaaf turmaata gaarii isinii ta'uu daawwattoota keenya fira deebiin guddaa galatoomaa isaanii jira. Abbaa tamaa misala nu bu'uura turanii amma buna guruu deeman ta'ee beenu nan nu fedhaa turanii nu nammatti gaa. Lakki dargaggeessa ta'ee nu fedhanii jaarsummaa dhumaan dhufu ta'ee dargaggeessummaa isaaniitiin dhufu ta'ee hin beekne egaa yoona. Ani immoo eegaa jirra teenye. Buna ciruu deeman jedheen eegaa ture arrabuu finfinnee akka. Kun isaanii moo akka haraatti nagaa wal gaafanna nagaa. Sila abbaa tamaamiin dubbistanii ammaa na dubbisaa. Noori fayyaadha. akkamatti Fayyaadha. nagaadha nama biraa taatee dhufte. Nan jijjiirame. Jijjiiramte. Nan muuxadhe ta'a. Muuxatte. Mee daawwattootumti keenya murteessan. Abbaa tamaam walaa barru kaarra deebiidha. Ishi. Abbaan tamaa maartiidha. Namni beeku hin beekaga. Diraamaadha taatoodha. Taayitanii kanan hojjetaa ture. Amma ammaatti noormaaniin koo baay'ee hin beeku. Maqaa koos namni diippilii dubbadhee hin beeku. Maqaan koo inni sirriin Riyaad Tamaam Ibraahimii. Godina Jimmaa aanaa Giraatti naladhee guddadhee. Barnootas kutaa tokko hanga 6 achuma magaalaa Dustaatti baradhee. Kutaa 7 kaasee immoo Dirree Dawaatti baradhe hanga 12. Akkasii ammayyuu 12 barataan jira baranan intiraansii fudhadha. Aartiituun baratiin akka kanatti aartistii buleessa taateere. Aartii uumamaan qaba. Uumama cinaatti immoo yeroo garaa garaatti mana barnootaa keessatti shaakalan goona. Gama biraatiin immoo akkaataa iskiriptii kan fiilmii diraamaa osoo hin taane fiilmii gurguddaa yuutuubii irraa nan hordofu. Barnoota isaa karaa onlaayinaatiin nan fudhadha. Kanarraan dhufe jechuudha muuxannoon kun hundi. Muuxannoo uumamaanis qaba. Shaakalumaan mana keessattis ijoolloo obboleewwan kootii wajjiniin dur dubartoota akkeessina. Dhiira osoo hin taane akkaataa dubartootumti ollaa keenyaa itti haasaanu akka sanatti haasofnee wal kolfisiifna obbolaa kootii wajjiniin. Achirraa cimaa dhufe jechuudha. Achirraa cimaa dhufe karaa tiktookiitti dhufe. Diraamaa yeroo garaa garaattis ijoollee xiqqaa ta'e mana barumsaa keessatti hojjetaa turre. Badhaasallee itti arganne irra waa'ee bookee busaa irratti hojjenne. Uffata isaarraa kaasee haasaa keerraa kaasee nama biraa taateetta amma abbaan tamaa warri silaa suni akkamitti si keessa bulanii kanan tilmaamaa ture jaarsa wayii jalatu guddatte moo akaakaa keedha moo abbaa kee eenyurraa dhaalte waan kana jedhee yaadaa ture. Waan kana
kan hin filadhe jalqaba irratti tokkoffaa quuqama aartii qaba. Keessattuu akka gola shanan gibeetti aartiin xiqqoo kutaalee kaan irraa harkifataadha. Gama biraatiin immoo fedhii aartiis qaba. Fiilmii hojjechuudhaafis akkasumas diraamaa garaagaraa hojjechuudhaaf fedhii qaba. Sanumarraa ka'uudhaan aartii gola keenyaa kanarratti yoon xiyyeeffadhee hojjedhe miibii an aartii gola shanan gibee qabadhee akka malee aartii Oromoo siin guddisaa. Isa kanarratti xiyyeeffadheetanii maqaa kaaraktarii abbaa tamaam jedhu. Maqaan abbaa abbaa jedhu immoo akka naannoo keenyaatti baratamaadha akka Jimmaatti. Maqaan abbaa tamaam jedhu baay'inaan gatii jiruu fi ammas abbaan koo tamaam gatii ta'ee fi makuma abbaa kootii kanarratti abbaa dabalee abbaa tamaam jedhee ofitti moggaasee diraamicha jalqabe. Keessattuu gama yuutuubiitiinis gama tiiktookiitiinis nama bashannansiisaa jiran keessaa adda dureen isa tokkodha abbaan tamaam. Egaa waa'ee aadaa uummanni Oromoo aadaa dilbii hedduu of keessaa qaba. Keessattuu immoo gara Jimmaa yoo deemte immoo waa hedduu argachuu dandeessa. Aadaa fuudhaaf heerumaa, aadaa jiruuf jireenya hawaasa naannoo sanaa, qe'een baadiyyaa maal akka fakkaatu sanallee agarsiista. Sinuma maal keessaadha kan inni is keessa buluu danda'e? Akkuma quuqama aartii qabu uumamaan immoo jaalala aadaa nan jaalladha. Aadaa isuma dhugaa wallaahi aadaa bareecheetuma jaalladha. Aadaan keenyas akka kana ta'uu isaas hin barreen. Amma aadaan Jimma keessatti jiru yeroo baay'ee aadaan inni sirrii fi inni qulqulluun baadiyyaa keessatti argama. Namni immoo aadaa isa magaalaa irra jiru magaalaa irratti xiqqoo kan magaalaa mooderni gochuudhaaf aadaan inni dhugaanii inni beeziin badaa deema. Baadiyyaan immoo isuma sana qabatanii taa'u hin jijjiiramu. Isumaan jiraatus. Kan magaalaa teknooloojiin itti dabalamaa aadaaleen bakka biraa walitti laaqamaa deema. Baadiyyaatti afaan isa sirrii fi aadaa isa sirriitu jira. Keessattuu aadaa fuudhaaf heerumaa sana gaafa dhaqee hojjedhu aadicha qoradheetanii jalqabaa ji'a tokkoof guyyaa 20 wayi aadichan qorataa ture. Nama aadicha gadi fageenyaan beekuun barbaadaa ture. Namoota sana walitti qabaa fidee faayinaalii aadaa waggaa 50 dura turedha. Baay'een isaa aadaa amma hin jiru. Ani aadicha argeen beeku. Akkuma nama kaanii akkuma daawwattoota kaanii waraabbii isaa eega jalqabneen dhaga'uu jalqabee argeen beeku. Haati kooyyuu aadaa sanaan hin heerumne. Innaa aadaa sana gaafan argu wallaahi kanarra illee miidiyaa ta'e irratti dubbadheera. Wallaahi nan boo'e. Aadaa akka kanaa qabaachuu keenya gaafan dhaga'u isuma dhugaa. Natu waraabaa ture gaafa sana. Weedduu addooyyee jedhama. Addooyyeen na miidiyaa irratti dhagaa turee fi inni jarri sun weeddisaa jiran waliin argu. Jechoota jarri fayyadaman waliin argu. Rukuttaa yeedaloon isaa dabalatee walaloon giximiin isaa waliin argu. Nan boo'e yeroo sana baay'ee miira kee to'achuu hin dandeessu jaalalarraa kan ka'e ittan gammadee aadaa bareedaa akka kanaa osoo qabnu awwaalamee dhokatee jira kan jedhudha. An kana wanti baadiyyaa irratti xiyyeeffadhee hojjedhee fi wanti hundinuu dhugaan hundinuu baadiyyaa keessatti gatii argamuu fi akkaataan uffannaa garaagarummaa qabaatu loqonni garaagarummaa qabaatu malee bakka hundayyuu hinuma jira. Kanaafan kan baadiyyaa irratti xiyyeeffadhee hojjedhe gara dhufu yeroo ittaan immoo nama araarsu manguddoo bultii bareedina qabu manguddoo hubannoo qabu ta'ee hojjechuudhaafis karoora qaba. Namatti tola. Egaa keessattuu wanti kun aartiidhaan kan wal qabatu. Aartiin immoo guddina aadaa keessatti duudhaa hawaasichi qabu beeksisuu keessatti gahee guddaadha kan inni qabu. Amma kana sooshaal miidiyaa fayyadamuudhaan namoonni hedduun galatoomii namoonni hedduun inni agarsiisu waan aadaa kanaan wal qabatu waanuma uummanni Oromoo aadaa dilbii qabu kan agarsiisuudhaaf waa hedduu hojjetu kan kee immoo baay'ee waan namatti tolu waan nama bashannansiisu bifa bashannanaatiinidha kan inni darbu waan ta'eef gara fuulduraatti hojiiwwan haaraadhaan maal fa'aadhaan daawwattoota kee bashannansiisuudhaaf kan itti qophaa'aa jirtu. Namni keenya wanta hin hubanne baay'eetu jira. Amma aartiidhaan namni aadaa isaa ibsataa, afaan isaa ibsataa, jiruuf jireenya isaa ittiin barsiifataa, duudhaa isaa, seenaa isaa ittiin ibsataa. Namni keenya immoo waan kana irratti hin dammaqne. Yeroo baay'ee namni waan kana irratti fokas godhee hojjetu biyya Hindiyaati. Aartii aadaa, duudhaa, seenaa qofa osoo hin taane gara fiilmiitti immoo yoo deemine fiilmiinis damee aartii keessaa yoo fiilmii amma hojjetaa jiru yeroo dhiyootti uummata biraan hin geenya. Bareedina
uummata lammiilee biyya sanaa bareedina fuulaa dabalatee ittiin beeksifata. Hindii fudhattee yoo ilaalte namoota bifaan babbareedanu yeroo ammaa bareedinaan gaafa wal qabatu namni hundinuu hindii yaadata. Hindiitu babbareeduu jedha. Kan hindii dhaqee hin arginedha. Kan kana jedhu. Indiin yeroo fiilmii hojjechiisanu namoota bifaan babbareedan qofa leenjisanii filatanii fidanii agarsiisu. Sigalee namoota fofokkataa ijaan ilaaluuf namatti hin tolle baay'ee qabu. Garuu namoota gara sana gara kameeraatti gara miidiyaa fiilmii hojii aartii keessatti hin fidanu. Namni hundinuu mana isaa taa'ee gaafa foddaa televezyiiniitti isaa ta'u karaa sooshaal miidiyaatiin gaafa ilaalu fiilmichi fiilmii biyya Hindii ta'uu eega baree Hindiin guutuun akkuma sanatti bareeduutti sammuu jaraa keessatti uumama bocama. Kanaaf gaafa bareedinni ka'u namni hundinuu fiilmii Hindii yaadataa jechuudha. Kanaaf aartiidhaan illee bareedina misooma biyya tokkoo dabalatee misooma magaalaa dabalatee akkasumas bareedina dargaggoo fi shamarran biyya tokkoo ittiin ibsuudhaaf illee aartiin baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf bifa aartiitiin fayyadamee immoo wantoota seenaa dabillee namni aartiidhaan hin sirreeffata. Kanaaf namni keenya aartii irratti xiyyeeffannee kan nuti hojjechuu barbaannee fi egaa kanaafuu tiktookaroonni kaanis aadaa fi duudhaa safuu hawaasa cabsuu dhiisanii waanuma qabatamaa hawaasa keessa jiru irratti yoo fuulleffatan teekinooloojii Itoophiyaa diijitaal Itoophiyaa irraa fayyadamoo ta'uu hin danda'u jedhudha. Egaa abbaatamamis bal'aa kaasnee gaaffii tokko qofa kan hin gaafnu tukaandoodhaan wal qabates ogummaa kanas hin qabdaa. Nan qaba yeroo baay'ee hojii koo baay'ee hin ibsani teekwaandoo Direedawaadhaa fi kanan dorgomu. Guddaa galatoomeetis. Isinillee guddaa galatooma. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya caayaa keenya guyyaa har'aatiin egaa taatoo abbaa tamaamiin kan gama sooshaal miidiyaatiin namoota bashannansiisu faana turmaata gaarii akka dabarsine egaa isinis daawwattaniin ragaanuu baatu jenneedha kan abdannu egaa gara xumuraatti dhufneetti kan nuti jiru. Egaa sanbata gaariidha kan waliin dabarsaa jirru qophii caayaatiin egaa torbaniin akkasumatti dhimmoota adda addaa kaasaa kan waliin turru qophiin haaluma tuffeetiin jira. Anabsee Wagaarii ifaa dalasaa isin bohaarsaa isin bashannansiisaadha kan isin faana turre waan daawwattaniif guddaa galatooma yeroon keessan hafe yeroo gaarii isiniif ta'u.